kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa ammallee bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya isin argattu isiniin jecha kun kan daawwachaa jirtan miidiyaa walabummaa Oromiyaatti sagantaa teenya surbisa torbaaniitiin arra qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Obsaar Du'aanee hamma xumuraatti ufaana turtii gaarii isiniin jenna. Surbisni keenya torbaan har'aatiin keessattuu haala Oromiyaa fi biyyoota Afrikaa addunyaa irratti xiyyeeffata. Kanaaf isinis ufaana turtii gaarii obsaan nu wajjin turaa isiniin jenna. kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenya miidiyaa walabummaa Oromiyaa irraa surbisni keenya har'aan tana haala Oromiyaan keessa jirtu Itoophiyaan Afrikaa addunyaan waan akkam keessa oolte yookaan torbaan kan akkam keessa jirti kan joolalla. Kanaaf wal waraansi naannoo kaabaatii fi keessattuu mootummaa TPLF fi mootummaa badhaadhinaa jidduutti gaggeeffamaa ture haala yeroo dheertuudhaan dheerama dubbatamaa tureen hongeen rakkoon akkasumas dinagdeen biyyattii kufuun sababa guddaa ta'ee argamee jira. Kanaan alatti ammoo uummanni Oromoodhaa biyya keessatti rakkoo adda addaa saaxilamaa jira. Gara siyaasaatiin gara diinagdeetiin ayyoonni rakkachuu ugguramuun akkuma itti fufetti jira. Garuu caffeen Oromiyaa dhiyeenyatti marii taasifteen haala adda addaatiin seera adda addaa raggaasifattee jirti. San keessaa akka ijootti kan dubbatamaa jiru. Uummanni Oromoo gadaa waan qabuuf maqaa gadaa jechuun heeraa dheengaddaa raggaasifatan. Sanirra dhaabbachuudhaan hayyoonni waan dubbatan keessaa Oromiyaan aangoo waliin qoodachee paartiilee siyaasaatii fi badhaadhinni biyya fuulduratti tarkaanfachiisu jechuudhaan maqaa uummata itti soban ta'u argamee jira. Sirna gadaatiin daldalachuun yookaan aangoo fi dhuunfachuudhaaf yeroo dheeraa tiifachuudhaaf itti fayyadamu jechuun hayyoonni dubbachaa jira. Afaan Oromoo gara federaalaatti jijjiiramu gaaffii yeroo dheeraa ta'us hanga ammaan tanaatti waan raggaasifame ta'us garuu uummanni Oromoo haala iftee keessa hin jiru haala ifiin fadheetti argachaa jiru yaada jiruus dubbatamaa jira. Naannoon Oromiyaa warreen hoogganan badhaadhinni yeroo ammaan tanaatti aangoo isaa irratti xiyyeeffatee waraana isaa ijaarrachuu cimfachuu saniin alatti dinagdee kuufachuu uummata irraa biyyarraa dantaan qabu jechuun namatti mul'achaa jira jechuun dubbatan. Haalli hidhannoo hidhachuudhaa jechuudhaan dheengaddaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbateen jechoota gaarii ta'us garuu itti fayyadamuudha jechuun hayyoonnis dubbachaa jira. Kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenya kana qofaa miti hidhamuu tubamuun reebamuun qeerroof qarreen biyya keessatti sadarkaa yeroon gara yerootti wal dabarsaa dhufte. Mootummaan sirna gabroonfataa irraa hanga paartii badhaadhinaa ammaatti ummata miidhaa jira, hidhaa jira, hayyoota gurguraa jira, biyyaa isitti baasaa jira. Garuu uummata Oromoo itti fufuu malee hin dhaabbanne jechuun hayyoonni dubbachaa jiran. Falli jiru Oromoo tokko ta'uu baaf keessaa wal jaaruu, tokko ta'ee wal dhagee wajjin tarkaanfachuu, dhaaba biyyaaf faayidaa qabu, uummataaf tikannoo dahannoo ta'ee fi wajjin uummata mataa walitti qabu wajjin deemuun tarkaanfachuun barbaachisaadha. Kanaaf wal ijaaruu wal quba qabaachuun hawaasni waliin tarkaanfachuun uummataa faayidaa guddaa akkasumas diinaaf dawaadha jechuudhaan hayyoonnis dubbatan. Kana qofaa miti kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenya wal waraansi naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame TPLF jidduutti yeroo dheeraadhaaf waliin gaggeeffamaa turus rakkoon biyya irratti baafamuudhaan beelaaf saaxilamuu dubartoonni gudeetamuu daa'imman hedduun du'uudhaa fi walumaa galatti dhala ilma namaa irratti waan hin gaggeeffamne gaggeeffamaa jira jechuun dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmuu baay'inaan dubbachaa jira. Haala kanaan wal qabatee lola kanaan sababa guddaadhaan akka carraatti itti fayyadamuudhaan naannoon Amaaraa yookaan uummanni Amaaraa TPLF yookaan uummata Tigraay irratti duuluun isaanii waan ifatee argamee jira. Wal waraansi isaanii garuu yeroo ammaan tanaa uummanni Amaaraa baay'een isaanii aangoo irraa harcaafamaa jira. Wal dhibdee yookaan hasaasiin adda addaa gara paartii badhaadhinaatii wajjin walitti gaarreeffachuutti deebi'aa jiran jechuudha. Kunis oduulee yookaan dubbiilee milixee ba'aa jirtu turre. Kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenya gara Afrikaatiin biyyoonni baha Afrikaatii fi jiddugala Afrikaatiin kanneen akka Keeniyaa, Soomaaliyaa, Jibuutii akkasumas kanneen biyyoota akka Sudaanis warreen bara 2022 hongee beelaatiif lammiileen isaanii hedduun kan saaxilaman balaadhaaf ta'aa jira jechuudhaan dubbachaa kan jiran dhaabbanni Oxfam dubbachaa jira. Oxfam akka ifoomsetti biyyoota shanan kana keessatti Keeniyaa, Soomaaliyaa,
Jabuutii, Keeniyaan alatti Itoophiyaan adda durummaadhaan warreen hongee beelaatiif saaxilamanii keessattuu balaa beelaatiin daa'imman garmalee lubbuu dhabuu danda'an jechuudhaan dubbachaa jira. Hongoon beelaa Itoophiyaa yeroo dheeraa irra turte. Osoo manni Itoophiyaadhaa hongee beelaa nyaateen dhugin mootummaan siyaasaa isaa qofatti xiyyeeffatee uummata irraa dantaa dhabuun waan nama jibbisiisu yookaan gurraaf ijaaf hin tolle jechuudha. Dubbatamaati jira. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya biyyoota akka Keeniyaattis keessattuu lafa gammoojjii Saaraa keessatti beelli hongee beelaa lammiilee Keeniyaa saaxiluuf garuu baay'inaan lakkoofsi isaanii hanga gara miiliyoonaatti siquu danda'a jechuun dubbatamaa jira. Soomaaliyaan daran Jabuutiin ammoo baay'ina lakkoofsa uummataatiin gabbuutus gargaarsa Faransaay fi akkasumas Awurooppaa irraa argattu caalatti beelaaf ni saaxilamti kan nama jechisiisu yoo rakkoon isii ammaan tana haalli jiddugala galaana diimaa irratti walgahii yeroo ammaan tana biyyoonni Arabaa waliin gaggeeffachaa jiru irratti xiyyeeffate rakkoo tanaaf saaxiluuf gargaarsa birmannaa dhabuu dandeessi jechuunis dubbatamaati jira. Kana qofaa miti kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya ijoo addunyaa torbaanii ta'ee addunyaa gara waggaatti gara ji'aatti siqaa kan jiru lolli Yuukireenii fi Raashiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru haala adda ta'een dubbatamaa jira. Lolli kun addunyaa keessatti dinagdee guyyaarraa guyyatti akka qaaleeffamtu ta'aa jira. Biyyoonni hedduun balbala isaanii cufachuu hariiroo biyyoota ollaatii fi biyyoota garaagaraatii wajjin qaban keessattuu biyyoota Ameerikaatii fi Chaayinaa wajjin qaban biyyoonni Afrikaadhaa haala jechootaaf gocha isaanii irraa qusatanii argamee jira. Keessattuu warreen Afrikaadhaa kan biyyoota Raashiyaa fi Ameerikaa irraa faayidaa ifiitiif hirkatummaadhaaf jira socho'aa jiran gara tokko goruun isaan dhibee argamee jira. Garuu lolli Yuukireenii fi Raashiyaadhaan lola ijoo addunyaa ta'ee Raashiyaan Yuukireen haleeluu qofa osoo hin taane barbaacha Ameerikaatiif halkanii guyyaa misaayila tufaa jirti. Yuukireen haleelaa jirti. Lammiilee miliyoona hedduun daangaa qaxxaamuranii biyyoota ollaatti baqachaa jiran. Daa'imman hedduun kan lubbuu dabalataa argamaa jira. Raashiyaan buufata waraanaa garaagaraa gurguddaa Yuukireen haleelaa jiraachuunis haaluma adda ta'een Yuukireen mootummaan isii gara nagaa araaraatti ce'uudhaaf marii biyyoota addunyaa irratti haala adda addaatiin iyyannoo dhiyeeffachaa jiraatus Turkiin jidduu seentuudha. Hanga ammaan tanaatti bifa abdii qabaachisuu mul'achaa jira jettus Raashiyaan hidhannoo fi rasaasa tufuu yookaan ibidda darbachuun isii iftuu waan taane taankilee hiriirsuu xayyaara qopheeffachuu san qofaa miti gara qilleensaarraan misaayilota gurguddaan kana qilleensarra bararu lafa qubate